Obonko, umata saf jadi. Obonko, umata saf jadi. Oboko, ade ko deka. Maji chalde. Oboko ram. Obolesa ko Bisa jadi kabaji catur jadi. Oboko, ade. Manang ko si. Sagali magiging kisi pati yung kailangan. Wan to ko midila. Man? Ano boleh sa sagali si bas kabaji ni. Aha, oboko. Hulatishi. Humala maji aba hulatishi humala mami. Tasanarra kali ka. Hai. Ya? Mato hamsa. Dibashan tamin tahu. Hintau ka magala mal siyar hintau. Gadi gazi. Naget. Tana megatin bita tana. Arshi dibba. Honnof. Yodi desin kollofa. Ngatalama wigi, ngatalama. Mune dam nambaye nandabarama. Ega tole. Abanga dise gadi kajele mata doko vanana sikajele wayo no Boles fogwa ya akat nagu maguno ate kale rig kuasi goli lama galchite lama mulu rekerti chacha sidere mulu chacha se biti tolche rekerti chacha bujirti amali Boleh sebab bat. Ini apa boleh sebab bat? boleh sebut. Isal nama boleh ya. Kawallarina. Fogi bafin. Ya damme tole. Ega malwaya. Ya shageti ya shagena afananani. Purka jalala baredun tada. Ayanga beti kalau magala kalbinku dufet achole gala purka jalala baredun tala ayanga beti kalau magala kalbinku dufet achole gala ya shagena fan afananani ya shagena fan afananani Ya, Abiyu. Abiyu, Arabu makan ini tiyu ega robe na muru kuba lumam fayu. Lama. Si Amir kaiso amma opeti na kaya buna ta katalamma. Juar. Yori, kille banyak doang gagari. Makina manati noriga sagari. Mansur Jamal, Mansur. Mansuri. Abo Mansuri. Tambo da barbadan di rumah setiap itu mangkuri atau gugar te chalu magi gurgur. Jalabul Tirecha. Eessatti kabajuu yaaddan ummata koo ummata bal'aa baga ayyaana guddaa irreechaaf nagaan geessan fulbaana 20 jala bultii irreecha eessatti kabajuu yaaddan Gofar waliin biiraa wajjin ta'uun koonsartii bareedaa ta'e artistoota keenya bebbeekamoo Kamar Yusufi Tesona gafanan je enoromia. Guutuu Abarraa Hawana wasin, hawan hawasin. Dinqisaa Dabalaa Wena. Natsannati Sultan Abonati tolte gurbama. Georgia Bush Sri regen kenya qabna ragadaf shago. akkasumas artist Faatee Aaniyaan nu wajjin fataa jedhu jechuudha. Maarree hundumti keessan kottaati irreecha raachuunis jirte jechuudha. Nu wajjin kabajaa garmaamu tola. Laki እንቀፍ አንደኛ እኔ ተማሪ ዳገና ዩኒፎርሚ ኪያው ፍላለም ባፈነላል ዩኒፎርሚ ኪያው ፍላለም ባስኔ ሁለተኛ ንሞ ትዳሪን እንጣፈጣ ጀዳኒ ዋንት ጣፈጡሞ ጤና ዳፍቲ ኪኪሊሚት ዶክተሪ ዋን ጣፈጡ ጤና ዳፍ ይመከሩ በክታ አንቂዳ ጀ አና ፍት ዳሬሲና ቶለ Dhiira haati deet nama gurraacha hamaa ni goloo kaantee jechuudha. Kaantee amala isaa keessaa inni qarcad dhalatee horiin galaana guddate karaa galaanaa kana guddate jechuudha. Kaanteen yoo dhugaa dubbanne gaagura 200 gadi hin qabu. Loon 150 ol qaba. Loon horii horsiisaa jechuudha. Ni goloo kaantee damma jaalaturraan kan ka'e gaagura guyyaa kana guutuu ba'atee oola. Ni goloo kaanteen kenna. Mucaa kenna ka ta'e jechuudha. Eboo qabatee horii tisaa. So kaanteen akka malee waan damma nyaatuuf humna qaba.
jecha itti fufi akkuma laaltanii agartanitti sirba haaree qabannee dhufaa jirra. Nu eeggadhaa chaanaala Arti Farhaan Baddeessaa Joorratti. Nu eeggadhaa sirba ajaa'ibaa shaggooyyee. Ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo nama 15 kan ulaalu. Nama 17. Nama meeqa? 17 taatan jaanii. Maayii qotu. Kilippii haaree dalagu jirraa. Viidiyoo haaree shamarran uffata aadaatiin shaashaa godhanii kunoo. Finfinnee walakkatti qophoinee qophii keenya xumurree jira. Mirqaanaan nu eegaa. Caaluu ajar agar hirrifamu. Waa let's watch Caalu. Eegni qeerroonni jige Itoophiyaa jigde kaase kaa. Yeah. Akkamiin rafnee bulla fuulduraan otoo eegnu diinni boroo dhaangalee. Akkamiin rafnee bulla nutoo jaalala jennaa diinni ammas nu ciisne. Kunoo mi'eessoo nu walalee. Galma dhugaa ijaaruuf galma sobaa raasee. Ala baabaa waan dura. Galma dhugaa sina feedhaaniin Oh, ijaaruuf. exactly, of course. He read it to me. Galma dhugaa jaalalaaniin ijaaran na boruu. Itu babam buru. Otuma murtuu inoora abbaan horuu. Otoo addakkee murtuu inoora abbaan horuu. Nurraa dhoowwiya dhammaa nurraa dhoowwiya abiyyi nurraa dhoowwaa yaa biyya yookaan qeerroo biyya. Halo. Matriyasi. Si kok ani jara kok mami anu sodaadhan silaalaa ture taa'ee tani maal jedha bakka. Onne korra na dubbatte bo onne korra. Lakka bo dhugaa arra Oromoo hundarra dubbatte beekta gara Oromoo hunda waanuma jiru dubbatte. Waa'ee nageenyaa wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti. Seenaa biyya sanii keessatti akka ammaa kana dhabiinsi nageenyaa takka uumameen beeku. Mootummaan afiifuu nagaan qabu. Mootummaa tokko miti ka jiru. Walii jidduutu nagaan qaban. Zamana kan shibbirillee hin taane jiraachuu yeroo bara san jiraachuu baadhullee dubbiseetiin jira. Haalli amma jiru haala akkaan hamaati. Namni biyya san keessa deeme waan nuti wayi waan nuuf hin galaaf. Nama fagoo jirutu sirriitti hin galleef. Warri biyya dhayitan tokkoffaa Finfinnee qofa bashannantanii hin deebiin ara biyyaadhaati. Mee qe'ee teessan dhaqaa. Gara Wallaggaa kana achi deemaafame yoo gara fagollee deemu dadhabde naqamne mafaa gaas deebi'ame. ሰላም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እናንተስ ወደዳችሁ ጠላችሁ ኢትዮጵያዊ ናችሁ? ለምን አትሉኝ? እኔ ኦሮሞ ነኝ። ኦሮሞነቴ ኢትዮጵያዊነት መገለጫዬ ነው። እኔ የምለው እንደዚህ መልበሴ ዘረኛ ያስብለኛል እንዴ? ይህንን ልብስ እኮ ለብሼ ከሀገር በወጣ ኢትዮጵያዊነት ይገልጻል አይደል? ታዲያ ምን ጋር ዘረኝነት? ባህሌን መውደዴ፣ ዘሬን መውደዴ፣ ቋንቋዬን ማወቄ፣ ባህሌን ማንጸባረቄ። ለማንኛውም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كم ترتال يا كيساني نقوما بوليتيكي إركاد كوتو كونسيدام إلامي بوليسكو فولو قد فاتشوف جتة لما نراب سنيدي كوتو مناكن بوليتيكي فولو كو نافو قد جتة متاكيتين كلان دابتين وكاني موانا داوينو جدا جتة Daangadin garagaliniiti kottu follow fudhu. Waan biraas hin barbaachisu. Akkamittan dhufa akkititti dhuftu follow yeroo fudhachuu dhuftu feelaaf kan follow godhi namoota Oro challenge jala jiran bira kottu karaa kanaan argachuu dandeessa. Amma live stream irra jirra. Isinii galee amma yoo dhuftee nu argachuu dandeessa. Hundi keessanuu kottaa affeeramtanii jirtu follow walii taasisa. Follow walii godha. Follow fudhaa.
Seenaan barataa kanaa waan hin amanamne fakkaachuu danda'a. Ta'us seenaa dhugaati. Maqaan barataa kanaa Joosef jedhama. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kan baratu yoo ta'u, sababa rakkoo sammuu waa yaadatu isa dadhabsiisuun waggoota hedduuf daree tokko irra deddeebi'ee barataa tureera. Barataan kun yeroo baay'ee waan daree keessatti baratu yeroo gabaabaa keessatti akka irraanfatu dubbata. Harmeen isaas rakkoo yaadatuu dadhabuu isaa ulfaataa ta'uu ibsuun ilmi isii waan itti himame yeroo gabaabaa keessatti waan irraanfatuuf yeroo gara suuqaatti isa ergattu meeshaa biti jedhamee ergame irraanfatuun meeshaa biraa bitee akka deebi'u dubbati. Barataan kun qaamaan xiqqaa ta'us umriin isaa waggaa 21 gaheetii jira. Akka viidiyoon yuutuubii Afriimaaksii argisiisutti barataan kun waggoota 15f daree tokko irraa gara daree biraatti darbuu dadhabus abdii utuu hin kutatin barumsa isaa kan itti fufe yoo ta'u, hiriyoonni isa wajjin kutaa tokko keessa barataa turan hedduun eebbifamuun kaan abbaa murtee, kaan balaliisaa xiyyaaraa, kaan barsiisaa fi ogummaawwan birootiin hojjechaa jiru. Barsiistuun kutaa kana keessatti isa barsiisaa jirtus yeroo inni jalqaba mana barumsaa seenu hiriyoota isaa keessaa tokko turte. Ergasii garuu osoo inni kutaa wajjin barataa turan irraa gara kutaa itti aanuutti hin darbin isiin barumsa ishee xumurtee yeroo ammaa kana barsiistuu isaa taatee isa barsiisuu irratti argamti. Joosef barumsa dadhabuu isaa qofaan osoo hin taane sababa dhaabbii qaama isaa kanaanis barattoonni hedduun akka isa tuffatanii fi maqaa garaagaraa itti moggaasuun arrabsaa kan oolan ta'uu dubbata. Haa ta'u malee inni barumsaaf quuqama waan qabuuf gaafa tokko ni milkaa'a, ni eebbifama jedhee waan amaneef arrabsoo namootaaf gurra osoo hin kennin barumsa isaa irraas duuba osoo hin deebiin itti fufeetii jira. Dargaggeessi umrii 21 kun gara fuula duraatti barumsa isaa xumuree pirezidaantii biyya isaa ta'uuf abdii guddaa akka qabu ni dubbata. Haati isaas yaada isaa kana kan deeggartu yoo ta'u, ilmi ishee sammuu isaa barumsaaf kan of kenne waan ta'eef eenyullee isa dhorkuu akka hin dandeenye ibsiteetii jirti. Kutannoo ilma ishee kanaanis kan boontu ta'uu dubbatti. Joosef ofii isaatiif barumsaan milkaa'uu baatus hunda keenyaaf barumsa guddaa ta'uu ni danda'a. Hangamillee kufaatiin yoo nu mudate hanga kaayyoo keenya galmaan geenyutti kufaatiidhaaf harka akka hin kennine kan nu barsiisudha. Hundi keessan na amanaa hundi keessan na amanaa wanta kanarraa namoota baay'eetu fayyadame jechuudha. Wanta kanarraa kamirraa free show follow godhi jalqaba achi keetii bakka yaadaatti dhaqi bakka koomentiitti dhaqi koomentii yeroo sadi barreessi namoonni koomentii jalatti dhufanii si argan hundinuu jechuudha follows godhu. Kanaaf hundi keessan biran darbinaa abbaan abaluu nan goone jettanii biran darbinaa jechuudha. Nama koomentii guutuusaa follow godha. Akkasumas immoo daka bu'aatii kooppii yeroo sadi godhaati namoota baay'eetti share godha. Namoota baay'eetti yoo share goote wanta kanarraa jechuudha namoota baay'ee dhufanii bakka kanatti okay barreessu yookaan oro barreessu waan ta'eef hundi keessan jechuudha. Kana follow ol gootu waan ta'eef hundi keessan namoota baay'eetti share godha. Koomentii yeroo baay'ee barreessaa free show follow gochuun dagatina. Akkasumas immoo sa'aatii kana jechuudha ammarraa kaasee sa'aatii kana jechuudha isiniif jecha jechuudha liivii irra jira na daawwadhaa. Oromoo baga gammaddan hundi keessan iyyuu baga gammaddan maalinni wanti baga gammaddan isin jechuu barbaade kaampaaniin TikTokii kaampaaniin guddichi jechuudha yeroo ammaa waa'ee Oromoo irratti qorannoo guddaa gaggeessaa akkasumas alaabaa Oromoo jechuudha effektii yookiin immoo filiitara keessa galchee jira. Isin garuu bakka dhaqxan hundatti waan qoosaan seenaa Oro challenge waan qoosaan seenaa Oro challenge waan qoosaa hin seenaa Oromoo barreessaa koomentii hunda jalatti wal arrabsuu dhiisaa nama qeequu dhiisaa waan ta'e dhiisaa saba kamiinuu arrabsuu dhiisaati akka afaan keenya guddatuuf koomentii kamiin jalattuyyuu Oromoo barreessaa Oro challenge barreessaa kan eenyuu keessatti iyyuu jechuudha. Akkasitti hubadhaati gara fuulduraatti immoo waan guddaa irratti hojjetamaara waan ta'eef arraba dhiisaa tuffii dhiisaa nama kamiinuu koomentii kamiin jala dhaqxan Oro challenge Oro maal jechuudha Oro challenge maal inni jedhaa jiru sun immoo Oromoo akka ta'e ittimamaa jirra. Kanaafuu isin Oro challenge barreessaa bakka dhaqxan hundatti Oromoo barreessaa bakka dhaqxan hundatti jajjabaadhaa wal jabeessaa wal cimsaa haala kanaan gahee qabnu gahee keenya haa bahannu hundi keenya gahee keenya bahachuu qabna jechuudha. Gahee afaanii kana bahachuu qabna afaan keenya guddisuu keessatti gahee bahachuu qabna. Kanaaf isin koomentii kan waan kana laayik godhaa nama hunda bira haa ga'u viidiyoo kana laayikii itti baay'isaa laayikii itti roobsaa ummata bira haa ga'u ummata Oromoo hunda bira haa ga'u ummata kamiinuu bira haa ga'u. Kanaafuu Oro challenge jedhaatii barreessaa akkas follow godhaa laayik koomentii share wanta tokko hin hambisina Oro barreessaa bakka dhaqxanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmiin baay'ataa jirti. Ilmi namaa nama jala deemeetiniin baay'ee nama miidhaa jira. Yaa nama miidhoo nama duniyaa namatti
jala deemteetini nama beekumsa nama maraachitu wayaa nama maraachitu nama wayaa nama beekumsa namaa jala deemtee xiqqoonani beekumsa qoratee ol ka'ee barumsa kaaniin haa ta'u barumsa kitaabaatiin haa ta'u barumsa kaatiin haa ta'u jala deemtee iyyisiiftoo kakola keessa inni taa'uu dadhabeetiin hin barachuu dadhabee umaati goote kanaaf rabbiin itti dhayi rabbiin fuuldura itti dhayi maashaallaa jedhiin rabbii isaallee haa dabalu naallee haa dabalu jedhiin duniyaa namaatti hin waanyin beekumsa namaatti hin waanyin ammaa kaata daara duniyaa tana keessa ammaa kaata maal jette hedduun namaa kana booyaa jira waan kaa'ee argaa hin jiru jedha birrii kaasinaa kaa'ee argaa hin jiru jedha achi deebi'aa hin jiru jedha maal jettamee ati wayaa nama jaarsaaf jaartii addaan baaftu Akkam jirtan daawwattoota keenya gurbaan na biratti agartan kun gaa dandeettii ajaa'ibaa qaba. Deetiin isaatis gaa simintoo as biratti agartan tana ilkee qofaan niin haasaa jechuun jira. Mee ni ilaalla gaa yoo ilkeen kun irratti daakamtees gaa rabbi rahmataa godhuu fi nuti gaa wanni goonuuf hin jirtu. Kanaafuu mee hayyee kaasime. Waan ajaa'ibaa gaa daawwattoota keenya simintoo tanaan deemu jira. Hayyee firaa lafa kaa harkanii jiran saayif. Akkuma agartan kanatti gaa simintoo kiiloo 50 ilkeedhaan fuudhee deemee jiraani. Kun gaa jaartiin faa yoo lolteen akkana rarraasee mana keessanii deemaan waan ajaa'ibaati.